Ashama akkam jirtu hordoftoota keenya Soretti YouTube. Har'ammoo viidiyoo addateen walitti deebinee jirra. Viidiyoon hadhaa gaaffii hiriyoota koorraa ka dhufe akkamitti commentii keenya qajeelchuu dandeenya? Kan namni nu barreesse dubbisuu hin dandeenye. Namni illee commentii nuuf gochuu hin dandeenye akkamitti qajeelchina ka jedhudha. Falasaasinii qabadhee jira na faana tura. Egaa dura Google Chrome keessa seentanii www.youtube.com jettanii barreessitu. Egaa akkanatti isinii banee booda harka mirgaa tuqaa 3 ka gubbaarra jiru sana tuqxanii desktop saayitii jijjiirrattu. Yeroo jijjiirtanii kaatanu akkas raayitii agarsiisuudhaatii qaba jijjiiramuu isaatiif jechuudha. Egaa sanaan booda profaayilii keessan tuqxanii YouTube Studio bantu. Amma immoo ka setting jedhu bilbila koo irratti gajjallaa irratti argama. Akka bilbilaatiin adda adda ta'uu danda'a. Sanaan booda channel ka jedhu bantu. Channel ka jedhu irratti tuqxanii. Egaa akkas gootanii booda advanced setting ka jedhu irratti gadi tuqxanii akkanatti isiniif banaa jechuudha. Kana jechuun immoo maalinni yoo YouTubein keessan daa'imaaf ka daa'imaatti yoo tahe kayyas jedhu sana tuquudhaatii qabdu. Yoo kana tahu seera YouTube'itiin kommentichi hin mul'atu jechaadha. Yookaan immoo kommentii akka namni godhu hin eeyyamu YouTubein. Yoo ka daa'imaaf hin hojjenne immoo no ka jedhu sana tuqxanii irratti click gootanii kaatanii save gootu jechuudha. Steppiin inni duraa kana fakkaata. Yoo akkas gootanii commentiin keessan hin dhufne yookaan immoo akka namni commentii godhu isiniif hin eeyyamne gara steppii isa lammaffaatti deemna jechuudha. Ammallee anuma faana tura. Amma immoo steppii lammaffaarra jirra. Yoo steppiin duraa isiniif hin hojjenne karaa biraatiin immoo akkamitti akka qajeelfachuu dandeenyu isinitti agarsiisa. Akkuma isa dura ammallee Google Chrome seentanii www.youtube.com jettanii barreessitanii enter jettu. Sanaan booda akkanatti isiniif bana. Footoo profaayilii keessan irratti tuqxu. YouTube Studio seentu. Karaa duraa kun wal fakkaataadha. Jedha picturichi subscribe kun ittiin dhokse. So kan viidiyoo jedhu sana irratti yookaan immoo mallattoo viidiyoo kan agarsiisu irratti gadi tuqxanii all jettu. Edit ka jedhu jira jidduurra isa tuqxanii kaatanii gajjallaa kana irratti comment ka jedhu sana tuqxu jechuudha. Egaa steppii lamaan duraa kana fakkaata. Amma immoo gara steppii sadaffaatti dabarfanna. Steppiin sadaffaan yoo iddoo commentii irratti barreeffama kana agartanii restricted mode ka jedhu kana jechuudha. Steppiin duraan an hojjedhe lamaan siniin barbaachisu. Akkanaan qajeelfattanii ammallee na faana tura. Egaa yoo channel kanaaf haaraa taatan subscribe, like, share gochuu hin dagatina. Akka gubbaa screenii kanarratti argaa jirtanu viidiyoo ammaan dura channel kanaan hojjetamanidha. Viidiyoo hedduu jira.
chaanaalli kun chaanaala nyaataatiin beekama. Dhaqaatii viidiyoo ammaan dura hojjetamanii ilaalaa isiniin jedha. YouTube seentu profaayilii keessanii irratti gad tuqxanii seetiin ka jedhu sana tuqtu. Eega seetiin jettanii booda general ka jedhu sana tuqtu. Gara dhumaa irratti kan restricted mood jedhu sana jira, kan buluudhaan mul'ataa jiru kana jechuudha. Isa irratti gadi tuqtu. Balleeffamuu qaba. Yoo restricted mood irra jiraate Commentti namni isin gochuu hin danda'u, ka godhamellee dubbisuu hin dandeessanii jechuudha. Akkanaan qajeelfachuu dandeessanii. Kun baay'ee gabaabaadha. Amma viidiyoo koo jalattan isinitti agarsiisaa erganii irraa balleessee booda kunu iddoon Commentti jedhu sun hin mul'ata. Commentti meeqa akka viidiyoo koo irratti namni godhe. Ammallee viidiyoo ka biraallee isinitti agarsiisa. Akkuma sana hundinuu aluma tokko irratti qajeelaa jechuudha. Viidiyoon kun sin gargaara jedhee yaadeetanii hojjedhee waan ijoolleen hiriyootni kolee na gaafataniif maaliifan iddeetti hundumaafuu hin hojjenne jedhee yaadeetan bifa kanaan dhufe. Yoo viidiyoo kana jaallattan tahee like, share, subscribe gochuu hin dagatina. Waan nu daawwattaniif guddaa galatoomaa. Hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti hanagasumaan nagaatti. Kun Sooretti Tuubiidha.